Garaan koo rakkatti rakkina faarsiti. Abjuudii kadhabdeef odumaa rakkatti. Egaa amma yoomiit Hundee omaan jiranii amma yaamin. Kami kun raadiyoo keessa waartuudha. Akkuma beekamu du'a nama beekamaa caalaatiin wal qabatee uummanni danda'oodhaa hedduun godaansarra jira. Kuni amma fala argatutti gandoonni ollaa danda'oodhaa jirtan qomoo keessan qubsiisa wal qubsiisa. Rakkoo nama gandoodhaa keessa jiru boru bakka kamittuu argamuu danda'a. Uummanni gandoodhaa saba bal'aa. Horteen isaanii biyyoota hedduu keessa jirudha. Sanyii guddaa hortee bakka hundaa jirudha. Kanaaf uummata bal'aa kana nu qubsiisa. Asirratti artistiin gandoodhaa eebbaan namni seenaa ofii hin beekne bishaan gabatee irraati jedhe. Isinis of beekaa eessaa dhaladhe maddi qomoo koo eessa barbaaddadha. Kabadu ona achi natu beka qomoo fi takkatti birmatu anu beka siifan godhuuf jira. Omaan jiranii ni galla gara mana.
Maaltu ture iddoo deemne san? Ati maal taate? Rabbumatti nu baase malee. Nutis warra sanitti dabalamnee oolle. Ani garuu yaada halkan duraa keessan ture. Akka malee dubbiin sun mataa na dhukkubsite. Jabaadhu jiruun tun hedduu dadhabbii qabdi. Bakki amma jirru kun yeroo jajjabaannu malee bakka itti of dhiphifnu miti. Dhugaadha. Maaltu ta'e garuu yeroo sanitti? Jamaaliin barbaannee waa'ee namoota sanii mari'achuu ni qabna. Akkam taate dubbii kana namaan geenne jechuuf nuuf hin ta'u. Maali? Jamaal akka amma ati yaaddu sanaa miti. Inni nama eenyummaa isaa sirriitti beekudha. Ani ammatti waa'ee isaa hin beeku. Isa amanuu hin dandeenye. Amma deemuu qabna. Maali natti mufatte? Ta'us dhimma kana yeroo itti fudhannee irratti mari'achuu qabna. Tole. Amma na gammachiifte. Galgalo. Amma akkanatti jallisuun hin taatu. Amma waan hedduutu jira. Kan waliin kaayyeffan. Hagam akkanatti aartis ilaaluuf malee amma nan dhukkubneen. Guyyoo koo natti mufatte. Hin mufanne. Garuu haala kanaan na ilaaluun qabdu. Mee yeroo sana rifannoo taayyoo haa ta'e hoo. Rakkoo gara biraa. Sunillee dhugaadha. Amma garaa fayyaan gara dhimma keenyaa deemuu qabna. Sa'a muraasaan booda waan haaraa waliin jirtu. Irra deemuudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya rakkoon Gandawdaa humna ol hammaachaa jirti. Akka maddeen oduu keenyarraan qaqqabanitti uummanni Gandawdaa heddumminaan gama kibbaa baqachuutu jira jedhan. Kanaaf uummanni Gandawdaatii kibbarratti argamtan nuuf qubsiisaa. Oduu kiyya xumureera nagaan oolaa. Amma dhageettaniimi hunduu gara hojii keessanii deema.
dubbii warra ganda odaa haala malee hammaattee namoonni gara malee baqarra jiru. Gandi odaa kananii duraan qaban sana dhabaniiru. Magariisummaan gandichaa maqumaaf haa jiraatu malee ardaa ulfina duraan qabdu amma qeerroo irra birattinaa taate. Uummanni rakkoo siyaasaa walxaxaa keessa jira. Kun hamma yoomii akka itti fufu hayyoonni homaa raaguu hin dandeenye. Gandi odaa ganda gaafa Afrikaa keessatti hortee guddaa qabudha. Kun raadiyoo keessan waartuudha. Amma sagantaa biraa walitti deebinutti nagaatti. Maaluma carraan ganda odaa kun maaluma qomoo keenya kana hire maaluma carraan ganda odaa kun. Arramoo soorri jenna maal ta'a? Suutuma wanti ariitii ta'u hin jiru. Maal jettan si'ati? Kan ariifadhee yoo jedhe maa turan jedhe malee. Ani kan isin jettan hunduu hin taane jedhe. Maaltu taaree meemi? Fakkaatan akka kennaa wayii nu dursee hiree kenna fudhata. Maal asaf jirta? Wanni sinaa beektan gurran nafee jira. Yeroo abbaa isaa ta'an kun jaala. As keessatti kun dhugaa taanaan boollee bubbullee argina. Ammumaan jiranii fi galuu qabu. Lumaa dhala inni bas. Osoo jarri dargin dursinaa baraaru. Nama tokko nuu kennitanii waliin ilaallee deemuu dandeenya.
Agartee mi amma dhugaa? Dhugaadha. Ati nama eebbifamoodha. Karaa isinitti nu qabe. Gaariidha. Namoonni miilaan deemanii dadhabanii jiranii garas deemuu qabna. Kanaaf atis obboleessa koo rakkin akkatti itti fufnaan nutis gama keessa hin hafu. Qalbii kee gama keenya deebisi. Ganamaaf galgala nu caqas. Ganda odaarraa ifaa hin dandeetti ni torkiis hidhanii jiru. Kanaaf wal argaan kenna guyyaa rabbiin fedhe haa ta'u. Nagaan naa jiraadhu. Ammoo dhaamsi koo isin lameen walitti amaanaa isiniif kenna. Rakkataa akka keenyaa gargaara. Xumureera nagaatti. Nagaatti. Jarri deeman hin deebineesi. Isaan jedhan dhugaadha. Amma gara biyya deebisi. Bakka eegantan isiniin deemna. Karaa harka bitaa kana gadhiisaati karaa harka mirgaa qabadhaati deemaa. Afaan qabne afaan. Bisa har'a haalli gaariin sirraa mul'atu maata? Namaan kun